Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota qophii yuutuubii kanaa. Ani Abdii Baay'een jedhama. Yuutuubii irratti viidiyoo haaraan gadhiisaa jira. Yoo viidiyoo koo kana argachuu barbaaddan jala galtanii kanarratti Abdii Baay'ee jettanii sarchi gootanii gaafa dhufu tokkoffaa irratti jira. Subscribe gootanii notification isaa all gootanii na argachuu dandeessu. Har'a kanaan qabadhee isinii dhiyaadhe akkamitti akka DV foormii guutanidha. Akkuma beekamu kana dura DV'n moobaayilii yookiin kompiitaraan guutamaan turre. DV yoo guutamuu barbaadde bakka guutamutti hidhattanii guutaa turtanii. Kun immoo kana booda oolee jechuu ni dandeenya. Bara 2022 irratti viizaa DV karaa gaarii ta'een paaspoortii malee waan adda addaa irraa bilisa kan ta'een karaa salphaa ta'een guutuu ni dandeessu. DV guutuu yoo barbaaddan kiroomii jala seentu. Kiroomii jala gaafa seentan seentanii bakka sarchii irratti liinkii description korasiniin kaa'a. http://dvprogram.state.government an jedhu irratti sarchi gaafa gootan isuma isinii dhufa. Akkuma agartan faajira kana isinii dhufa. Electronic diversity visa jedha. Tokkoffaan jira, lammaffaan jira, sadaffaa kanarratti interforman jedhu beegan interan jedhu irratti tuqxu. Beegan interan irratti gaafa tuqxan kaapchaa isinii fida. Kaapchaa kana yoo hin argitu ta'e, yoo kaapchaan kun sirrii isinitti mul'ata guutuudha isinii taate hin guutuu. Yoo isinitti mul'atu seeraan isinitti mul'atu ta'e mallattoo naannoftuu fakkaattu kana irratti tuqxu. Ammas irratti tuqxu. Kaapchaa isinii fide kana yoo sirrii ta'e, yoo isinitti mul'ata ta'e irratti guutuu waan achirra jiru Y9CW55D4 dha. Kaapchaan kun submit jettuun kaapchaa erga gootanii online guutamamoo wanti kun submit erga gootanii kana isinii fida. Last family name jedha. Family name keessan guutuu. First name keessan achumaan guutuu. Middle name keessanis guutuu. Middle name hin qabda yoo ta'e no middle name jechuu dandeessu. Gender isin gaafata meelidha. Manzii isin gaafata ji'a dhalattanii 10dha. Day isin gaafata guyyaa dhalatta isin gaafata 23dha. Bara dhalatta isin gaafata kanadha. An keessan guuttattu jechuudha. Isinis an keessan guuttattu. Amma sirra dhibee kana anaan guutuu kana osoo hin taane an keessan guuttattu. Barzi siitii eessatti akka dhalattan bakka akka dhalattan guutuu. Eessa akka jiraattu biyya keessan ni guutuu. Biyyi kan Itoophiyaa jettanii guutuu. Itoophiyaa kunoo ja'affaa irra geenya irraa amma ja'affaa kan select country select gootaniit kanas Itoophiyaa jettanii select gootaniit obsaanaa fiduu dhiifama. Bira darbaa torbaffaa bira dhabdu viizaa paaspoortii qabdu. Paaspoortii yoo qabaattan ta'e paaspoortii nambarii minamni isin gaafata. Isaan paaspoortii keessan irra jiru guutuun qabdu yoo ta'e hin qabda yoo ta'e I'm not record to submit an jedhu irratti tuqxu. I'm not record to submit an jedhu irratti tuqxu. Riizinii keessan dhiyeeffattu as keessa maaliif akka ta'e ani sadaffaadhuma kana irratti tuqe. Isin dubbistanii riizinii keessan dhiyeeffachuu. Amma asirratti immoo suura nu gaafata. Steepii meeqaffa? Steepii 8ffaa irratti suura nu gaafata. Suura akkamitti akka kun suura keessan asii choose file jettanii choose new photo jettanii suura keessa yoo barbaadan kaatanii yoo barbaadan faayila keessa guutuu ni dandeessu jechuudha. Adireesii eessa akka jirtan nama maqaa keessan tsaaftu. Asitti maqaa keessan tsaaftu dhiisaan hunda gongore. Asitti maqaa keessan tsaaftu laayinii asitti immoo Itoophiyaa jechuu ni dandeessu. Itoophiyaa jechuun town city
postal code hin qabdan yoo ta'e no postal code jettanii iddoo kana tuqxu country keessan Itoophiyaa gootanii select gootamas. Itoophiyaa gootanii select gootu country where you live today arrees akka jiraachaa jirtan warreen bakka jiraattan yoo Dubaayis ta'aa jiraattu ta'e Dubaay jettanii amma Itoophiyaadhuma jiraanii Itoophiyaa jedhee foon nambarii keessan gootu duwwaasa. Foon nambarii keessan gaafa guuttan emailii keessan sin gaafata emailii keessan hin guuttu. Emailii keessan akka haala kanaan guuttu. Confirm gootu emailii keessan confirm gootu. Confirm gootu Gmail. Simmaali as keessaa waa'ee barnoota keessanii sadarkaa barnoota keessaa isinis gaafatu ani primary school oneliin jedha. Yoo isinis yoo degrees qabaattan yoo doctoratees yoo qabaattan yoo mastersiis qabaattan primary school onelii jechuu qabdu jechuudha. Maaliif yoo an barbaadan guutaa isin garuu inni yoo kan biraa guutan processing dheeressuu danda'a waan ta'eefidha. What current material status heerumtanii moo fuutamuu hin heerumtanii moo ምናምን fuutanii addaan batamoo ምናምን sin jedhu sin gaafachuu danda'a. Ani amma marriedha. Fuunan jedhu number of children hin qabnu yoo ta'e bira dabarraa yookiin 0 goona. Kana cala continue jetta. Umarratti continue jedhu. Bakka haala kanaan guutama jechuudha waan hundi kongoree waan jiruuf waan hundi kongoree waan jiruuf irra deebi'aatoo seeraan kana formulaan isaa baay'ee salphaadha. Irra deebi'aa seeraan ilaalaatoo guutaa suuraan gashine kanaaf na dedeemu suura sittiin gashine ani suuraan gashine si suura keessan gashadhaatoo kana guutaa sinin jedha. DV carraa gaarii siniif haa ta'u YouTube channel koo kana subscribe naa godha. Galatooma.